السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمولتن كبجمتوتا دعوتوتا تلفزيوني هاملتن ودو كينيا كان guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amiin Shubbiseeti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gamtaa Afrikaatti hoogganaa damee fayyaa hubannoo namtolchee fi dijitaalaa ta'uun muudaman. Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu abdii guddaa seektara aaviyeeshinii Afrikaatti jedhame. Pireezidaanti Tiraamp koodii Nikulaaraa akka hin arganne qondaala waraanaa ol'aanaadhaan gurguraman. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'eel fi Libaanos waliigaltee dhukaasaa dhaabuu torbee sadiif akka dheeratu waliigaluu isaanii ibsameera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aatii oduu kanaa fi kanneen biroo akka itti aansuun daawwachiifna. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gamtaa Afrikaatti hoogganaa damee fayyaa hubannoo namtolchee fi dijitaalaa ta'uun muudaman. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gamtaa Afrikaatti hoogganaa damee fayyaa hubannoo namtolchee fi dijitaalaa ta'uun muudamuu isaanii waajjirri ministeera muummee beeksise. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed tiraansfoormeeshinii dijitaalaa fi teeknooloojii haaraa babal'isuu fi hooggansa kennaniin hubannoo namtolchee yookaan AI walabummaa Afrikaatiif qabeessummaa fi guddina hirmaachisuuf furtuu ta'e akka tajaajiluuf gargaarsa guddaa gochuu xalayaa muudamaa isaanii irratti ibsameera. Bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa babal'isuun tajaajilaawwan mootummaa intarneetii e-government hojiirra oolchuun naannoo kalaqaatti maallaqa ramaduun Instituutii hubannoo namtolchee hundeessuun akkasumas tarsiimoo hubannoo namtolchee biyyaalessaa wixanuun hojiiwwan jijjiiramaa fi bu'uura cimaa kaa'uun eerameera. Dabalataanis yuunivarsiitii hubannoo namtolchee of danda'e hundeessuudhaaf karoorfame qo'annoo misoomaa fi ogummaa tumsa ardaawwan caalmatti akka agarsiisu ni mul'isa jedhameera. Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu abdii guddaa seektara aaviyeeshinii Afrikaatti jedhame. Itiyoophiyaan buufata xiyyaaraa idil-addunyaa guddaa sarara balallii Afrikaa jijjiiramaa abdatamuu ijaaraa jiraachuu CNN gabaaseera. Ijaarsi marsaa jalqabaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030 yommuu xumuramu walumaa galatti imaltoota miiliyoona 60 keessummeessuu akka danda'us ibsa kana keessatti baasaniiru. Pirojektiin kun guutumaan guututti yeroo xumurametti dandeettiin kun gara imaltoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 10tti akka ol guddatu gabaasichi kan baase yoo ta'u kanaanis buufata xiyyaaraa Atlaantaa isa addunyaa irratti imaltoota hedduu keessummeessuun adda durummaadhaan beekamu akka caalu agarsiiseera. Yeroo ammaa imaltoonni Afrikaa keessaa balali'uudhaaf ardii kanaan ala kan jiran Dubaay, Paarisii fi Londanitti tiraanziit gochuudhaaf akka dirqaman CNN gabaasisaa keessatti katabeera. Haa ta'u malee buufanni xiyyaaraa Bishooftuu doolaara Ameerikaa biiliyoona 12.5 ji'a amajjii darbe ijaarsi isaa kan jalqabe yoo ta'u rakkoo kana hambisuudhaaf ardichaaf sarara balallii haaraa akka uumamu abdatameera jedhameera. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kanaa yommuu eegalutti ministeerri muummee Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed pirojektiin kun seenaa Afrikaa keessatti bu'uura misooma aaviyeeshinii isa guddaa ta'uu isaa dubbachuu isaanii gabaasichi yaadachiiseera. Afrikaa keessatti beekamaa kan ta'e daandiin qilleensaa Itoophiyaa Afrikaa keessatti baasii pirojektichaa keessaa 30% akka uwwisuu hojii gaggeessaan ol'aanaan daandii qilleensa Itoophiyaadha obbo Masfiin Xaasoo dubbataniiru. Buufanni xiyyaaraa kun daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa gabaa aaviyeeshinii Afrikaa isa addunyaa irratti saffisaan guddachaa jiru keessatti dorgommii samii walitti hidhuudhaaf taasifamu akka hoogganuu isaa dandeessisa jedhameera. Dabalataanis waggaatti meeshaalee fe'umsaa toonii miiliyoona 3.73 keessummeessuu kan danda'u yommuu ta'u naannawa daldala bilisaa ardii Afrikaa deeggaruudhaan dandeettii kaargoo ardichaa dhimma irra oolchuudhaaf kan dandeessisu ta'uu gabaasichi eereera. Daandiiwwan qilleensaa Afrikaa yeroo ammaa kana sadarkaa idil-addunyaatti tajaajila fe'umsaa ol'aanaa kennaa jiran yommuu ta'u kunis waggaa tokko keessatti 15 hanga 16 dabalii agarsiiseera. Gama deeggarsa maallaqaatiin keessattuu biyyoonni akka Ameerikaa, Chaayinaa fi Xaaliyaan adeemsa kana keessatti hirmaachaa kan jiran yoo ta'u kanaanis sochiiwwan abdii namatti horan jiraachuu isaanii gabaasa kana keessatti eeramee jira. Manni murtii dhaabbata Tiyaansii Itoophiyaa qarshii miiliyoona 20 gaggeessitoota isaa lama immoo bakka isaan hin jirretti hidhaa waggaa 17 fi adabbii qarshii miiliyoona 10 irratti dabarse. Cancalli gurgurtaa daldalaa Pyramid jedhamuun fayyadamuudhaan miidhaa gaggeessaa kan jedhaman adabbiin hidhaa waggaa 17 fi kan maallaqaa irratti murtaa'uun gabaafameera. Mala gurgurtaa kanaan qarshiin Itoophiyaadhaa miiliyoona 40tti tilmaamamu faayidaa dhuunfaa olii fi oolfamuu isaa kan himamu yoo ta'u
manni murtii ol'aanaa lidataa ramaddii dhaddachaa yakka adda addaa tokkoffaa namootaa fi qaamota kana irratti guyyaa kaleessaa murteesseera. Kanaanis labsiin daldalaa lakkoofsa 813/2006 fi seera yakkaa keewwata 34 cabsuudhaan yakka raawwatan himatamtoonni tiyaansii Itoophiyaa kan itti gaafatamni isaa murtaa'e Doyong Gaangii fi obbo Teedros Baqqalaa himanni irratti banamee jira. Akka himanni abbaa alangaa mootummaa ibsetti dhaabbanni tiyaansii Itoophiyaadha KIGM heeyyama nyaata anniisaa yommuu ta'uu galchuudhaaf qabuun bara 2004 hanga 2008 qorichaa fi nyaatawwan anniisaa kennan karaa faddaaltotaa gurguraa ture jira. Dhaabbanni kun namoota hedduu toora ijaarsaa fakkaatu keessa galchuudhaan buusii mallaqaas walitti qabaa ture jedhameera. Kana malees namoonni yoo miseensa dabalataa fidan faayidaa fi badhaasa argatan jechuudhaan daldala piraamiidii raawwachuun himatameera. Kana malees himatamaa tokkoffaan qarshii seeraan alaa argame seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuu fi labsii 780/2005 baheen himatameera. Kanaanis dhaddachi kun himatamaa tokkoffaa tiyaansii Itoophiyaa KIGM adabbii qarshii miiliyoona 20 kan irratti mure yoo ta'u, himatamaa lammaffaa fi sadaffaan ammoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 17 fi qarshii miiliyoona 10 akka adabaman murteessee jira. Poolisiinis aangawoota tiyaansii kana bakka jiranitti qabee akka dhiyeessu manni murtichaa ajaja dabarseera jechuun miidiyaan biyyaalessaa gabaaseera. Ameerikaan doonii waraanaa xiyyaarota waraanaa baatu gara baha giddugaleessaatti erguu ajajni giddugaleessaa biyyattii beeksiseera. Dooniin xiyyaarota waraanaa baatu dabalataan gara baha giddugaleessaatti ergame kun USS George H.W. Bush kan jedhamuun beekamu yoo ta'u baha giddugaleessaatti dhihaatuun himameera. Doonichi naannoo ajajni giddugaleessaa keessa socho'uu gahaa jiraatu ibsame. Dooniin kun xiyyaarota waraanaa baatu kun dooniiwwan kanaan dura sababa waraana Iraaniin naannicha jiran dabalataa fi tokkoon isaanii bakka bu'a jedhamee himamaa jira. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waloodhaan haleellaa osoo hin geggeessin dura US dooniiwwan waraanaa xiyyaarota waraanaa baatan gara baha giddugaleessaatti erguun ammoo kan yaadatamuudha. Dooniiwwan kanneen Abraham Lincoln fi USS Gerald R. Ford yoo ta'an, yeroo ammaa kana dooniin sadaffaan George W. Bushiidhaan moggaafamtee imala ishee gara baha giddugaleessaatti geggeessaa jirti. Isaan keessaa doonii waraanaa guddaan SS Gerald R. Ford yoo ta'u, sababa miidhaan xiqqaan irra gaheef naannicha gahee suphamee gara deebi'uutti gabaafamaara kan jedhu gabaasni baheera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos 7 dheereffame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'elii fi Libaanos waliigalteen dhukaasa dhaabuu 7 akka dheeratu waliigaluu isaanii ibsan. Waraana Hezbollaa fi IDF gidduutti geggeeffamaa jiruun mariidhaan fixuuf bakka bu'oonni Israa'elii fi Libaanos jaarsummaan Ameerikaatti marii irra jiru. Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti haleellaa banuu hordofee Hezbollaan Israa'el irratti lola banuun kan yaadatamuudha. Iraan wajjin waliigaltee dhukaasa dhaabuu yoo geggeeffamu, Iraan ammoo gama isheetiin Libaanositti dhukaasni dhaabbachuu qaba jechuudhaan cichitee dubbachaa turteerti. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu jalqabaa amma 7 dheerachuu kan ibse Doonaald Tiraamp Libaanos Hezbollaa irraa akka of ittistu yookaan of qusattu Ameerikaan gargaarsa barbaachistu ni gooti jechuun dubbateera. Gara fuulduraatti ammoo ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi pirezidaantii Libaanos Joosef Aawun Ameerikaa White House'tti wal arguun abdii akka qabanis himameera. Iraan haleellaa raawwachuu booda dooniiwwan 2 to'achuu ibsite. Humni galaanaa Iraan hulaa Hormuz keessatti dooniiwwan meeshaa fe'anii darbaa turan 3 irratti dhukaasa banuu booda 2 isaanii to'achuun gara buufata doonii biyyattiitti fudhachuu ibsiteerti. Miidiyaan mana maree nageenyaa Iraan wajjin walitti hidhama qaba jedhamu Nur News akka gabaasetti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan doonii isa jalqabaa Epamidos jedhamu akeekkachiisa humnoota Iraan fudhachuu diduu isaatiin booda dhukaasa irratti banuun qabeera jedheera. Dooniin inni lammataa Euphoriyaa jedhamus erga irratti dhukaafamee booda dhabamsiifameera jedheera. Dooniin sadaffaan MSC Francesca jedhamuun beekamu akkuma itti dhukaafamuun booda dhaabsifamuu BBC Verify mirkaneeffateera jechuun gabaasaaleen garaagaraa baasaa jiru. Doonaald Tiraamp koodii nikularaa akka hin arganne ugguramuun himame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp koodii nikularaa akka hin arganne qondaala ol'aanaa waraanaatiin dhorkamuun himameera.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii White House irratti yeroo koodii Nikuleeraa biyyattii argachuudhaaf yaalan mormiin cimaan qondaala waraanaa ol aanaa irratti akka mudate himeera. Odeeffannoon kun kan ifa ta'e Ebla 20 poodkaastii Judging Freedom jedhamu kan abbaa murtii duraanii Andireew Naapolitaanoo qopheesse irratti ta'uun himameera. Akka gabaasaaleen oduu kanaa eeranitti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koodii Nikuleeraa akka hin arganne qondaala waraanaa ol aanaa biyyattiitiin uggurri irra kaa'ameera jedheera. Xiinxallaan duraanii CIA Laarii Joonsan sagantaa yuutuubii Judging Freedom jedhu kana irratti akka ibsanitti pirezidaantichi walgahii hatattamaa sanbata darbee taa'ameen koodii kana argachuudhaaf yaaleera jedhameera. Doonaald Tiraamp koodii kana yoo argatan waraana baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessattuu Iraan irratti fayyadamuu akka malu himamaatii kan inni jiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.